Hayyee hordoftoota YouTube channel kiyya jira jirtu nagaan isiniif haa baay'atu. Nuwwan nagaa keenya baay'ee isinis nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Ara viidiyoo tokko jechuun dirqama natti ta'e jechuudha. Waa'ee lishaan isinitti himuun dirqama natti ta'e jechuudha. Fayyoo dhugumaa walloltanii moo maalidha? Baay'een keessan garuu bartaniitu piraankiidha moo sobdaniitu? Otoo dhugaa ta'e viidiyoo waraabdu turte. Otoo dhugaa ta'e viidiyoo waraabdanii asirratti gadhiisan turtanii. Kaan keessan immoo dhuguma walloltanii iyyuu. Kaan keessan immoo dhugaa taanaan nama aarsaa. Kaan keessan immoo waan baay'ee jettaniittu. Baay'ee keessaniif baay'ee keessaniif dubbiin dafee gala. Qoosaanis sinii gala. Haasaanis sinii gala jechuudha. Warra kaan baay'ee keessaniif immoo muraasa namaaf immoo galuuf jechuudha. Kanaafuu warra nagaggaafattanii fi warra karaa keessaa illee dhuftanii nagaafattan karaa WhatsApp illee dhuftanii maaliif walloltanii naan jettanii komentii irratti illee jechuudha jettanii galgala yeroo liivii seenillee dhugumaa walloltan moo sobaa jechaa turtanii viidiyoo har'aa irratti illee liishaaneenuu hin walloltanii jechaa turtanii baay'een keessan garuu bartaniittu warra gaaffii isaanitti ta'e qofaaf ibsu barbaadechuudha. Mama maanni malee naribda ha na lishaana wajjin wallol dhugamaa qahaasaadha. Walumaan mari'anneetu akkas goone pirankii sin hojjechuu keenya garoochuudha. Pirankii sin hojjechuu keenyadha. Na pirankii hojjennaanii jennee maal akka isaan jedhan ilaallaa jenneetu jalqabne jechuudha. Baay'een keessan garuu bartaniitu ilaaltaniitu piraankiin gochuu keessan miti pirankii hojjechaa jirtu moo diraamaa hojjechaa jirtu jettaniitu silaa dhumarratti pirankii isiniin jechuuf turre. Garuu sababni isaa pirankii kan hin jennee fi waan isin jettan ilaaluufi. Waan isin jettan ilaaluufi namoonni baay'een waan baay'ee yaada baay'ee dubbata. Kanaaf jechadha waan namni dubbatu ilaaluuf jenneetu gowwaa kolfisiisaniitu ilkaan lakkaa'uuf jedhe Oromoon jechuudha. Kanaaf dhumarratti pirankii sin goone jechuu kanaaf isne sila pirankiidha jenneetu xumuruu qabna turetu pirankii ta'e. Kanaaf nu garuu waan isin jettan komentii keessan yaada keessan ilaaluuf jenneetu hiriyummaa keenya irratti maal akka isin jettan ilaalleetu baruu barbaanneetu kan akkana xumurre jechuudha. Garuu baay'een keessanii warri akka qoosnu sinii galeera. Garuu immoo warri tokko tokko immoo warri komentiin keessanis qoosaa ta'e baay'een isaa jira. Dhugaa taanaan nama aarsa warri jettanis jirtu. Fayyollolii warri jettanis jirtu. Kanaafuu otoo dhaggeeffataniitu ta'e sirriitti yaadan jechuudha. Yaadan hin dhaggeeffanne malee viidiyoon sun yoom waraabame yoo jettanii gaafa jimaataa waraabame jimaata ganama waraabame jechuudha. Yoo dhaggeeffataniitu ta'e ganaa eebba kitaabaa deemnafaa jechaa turre beekaa akkas jenne jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun waraabamee ka'eetu eebba kitaabaallee deemne jechuudha. Jimaata anaaf lishaaneen eebba kitaaballee deemnee suuraallee wajjiniin ka'aa turre dabalata qidaameellee akkasuma liivillee seeneerra qidaamee jechuudha. Sanbata wajjiniin cherchiillee deemneerra viidiyoo isaayyuu argitaniitu viidiyoo kan cherchii keessaas yeroo waaqeffannaallee keessa jirti argitaniitu jechuudha. Kanaaf amma lishaaniin gaafuma sanbataa sana waaqeffannaadha booda galte malee silaasinii deebi'a ture. Viidiyichi immoo appiloodii ta'uu isaatu hin ture jechuudha. Kanaaf dafnee appiloodii hin goone malee viidiyoon isaa yaadaan otoo qalbeeffatanii otoo battan dhaggeeffataniitu ta'e sirriitti jechuudha. Yaadaan guyyaanni waraabameerraa kaataniiyyuu kun sobadha kun piraankiidha kun diraamaa keessan achi kaabbanuurraa jettu turtan. Kanaaf warri kaan silaa nan gaafattaniiyyuu turtaniitu hubannoodhaan dhaggeeffataniitu ta'eeti. Kanaaf callistanii immoo dhaggeeffattu malee hubannaadhaan hin dhaggeeffanne sin hubannaadhaan hin ilaalle jechuudha. Kanaaf viidiyichi jimaata ganamadha kan waraabame ta'us jimaata asitti jimaata isaa ta'u kamisa jimaata asitti eebbi kitaabaa kan deemne jimaata waan ta'eef jimaata sa'a booda viidiyoon isaallee isin bira gaheera jechuudha. Viidiyoon garaagaraallee jechuudha kan jimaata isin bira gahee jira. Ergasii kan sanbataa sama dhiyoo gaafa sanbata guddaallee
yeroo churchii deemnullee sadi taanii kan of waraabneyyuu isin bira gaheera. Kanaafuu Liishaanii wajjin nuun beekaa haasofne malee waan irratti wal geenyus hin qabnu, waan wal lolluufis hin qabnu. Beekaa jechoota akkasiis filannee jechuun isa tokko immoo gorsas qaba, yaadas qaba, nama kaaniifillee barumsas hin ta'a. Hiriyoonni jechuudha. Akkasumaan akka horii wal faana deemu otoo hin taane wal bukkee deemuudhaaf otoo hin taane illee walitti himuudhaan wanta tokko wal gorsuudhaan kanaaf hiriyaanis hin barbaachise jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Namni sun wanta jaallatu wanta ofiisaa godhu dhala. Fakkeenyaaf hiriyaan kee tokko waan ofiisaa jaallatu hin godhamti, waan ofiisaa jaallatu waan ofiisaa barbaadu eenyuyyuu isa dhorkuu hin danda'u. Garuu wanta badaa wanta fokkisaa immoo hiriyaan itti hima. Isa kana hiriyaan gorsuu danda'a jechuudha. Kanaaf hiriyaan wal gorsuus qaba, walitti dheekkamuullee qaba. Hiriyoonni yoo wal gorsanii walitti dheekkaman illee maaliif natti dubbatteedhaan wal lolanii wal biraa deemuu hin qaban. Gorsa jechuudha. Fakkeenyaaf otoo abbaan kee haati kee si gorse si tori'e hin deemtaa? Hin deemtu. Abbaa keetii haadha keetii si gorsanii si tori'anii inuma teessaa warra kee waan ta'eef. Hiriyaan illee akkanuma jechuudha. Hiriyaan illee yoo waan tokko gootee si loltee wanta sana amansiisuudhaan itti himuudhaan walii galanii wal tasgabbeessanii wal faana itti fufu malee akkasnaan jetteedhaan adda ba'uu hin qaban isiniin jedha. Waa'ee hiriyaa isinii ibsuuf otoo hin taane kanan dhufe waa'ee anaaf Liishaaniin hin wal lolli abadan. Kanaaf ammallee dhufti torbee kana ta'e torbee isa dhufu ta'e illee hin beeku. Dhuftee shaashaa siin gooti naasofti jechuudha. Dhuftee isinitti isheen illee qaamaan dhiyaatte isinitti himti. Angaruu ammasitti jechuudha. Ammasitti akka waan biraa isin keessatti hin uumamneef jechuudha. Jarri kun wal lolanii araaraman illee akka isin hin jenneefini kana isinii ibsuu dhufe jechuudha. Viidiyoon nun dubbata. Guyyaa viidiyoon sun itti waraabame illee achirraa dhaggeeffattan illee eebba kitaabaa illee hin deemnaa. Dooktar Milkeessaa kitaabni isaan eebbifamaa ganaa achillee deemna jechaa turre. Viidiyoo sana keessatti haala kanaan dudubbachaa turre jechuudha. Ergasii akkanaan guyyaa sanadha jechuudha kan waraabame viidiyoon sun. Gaafa viidiitti isheellee waa'ee Liishaaniin abbaa manaa argatte jaarsa argatte jedhu sana waraabne gaafa sana waraabame jechuudha. Viidiichi wal fakkaata. Uffanni keenyallee tokkodha jechuudha. Viidiyoo sana tokko yeroo deemnudha, tokko hospitaala yeroo deemne of waraanne isa waa'ee abbaa manaa, waa'ee horii, waa'ee birrii 7,000 qacaramtee oqqee hartii. Sagada isin hundi keessan akka nuun haasofnu bartaniittu baay'een keessan immoo dubbiin isin hin galu jedheera. Fayyoti hiriyaashii miti akkamitti hojii akkasitti qacarami jettaniittu akka nuun haasofnu akka nuun qoosaa jiru baay'ee keessaniif galeera. Akkanuma lafa namaatti illee kaameera qabnee kan waraabne haasaa turre baay'ee keessaniif isinii galeera. Kanaaf viidiyoon sun gaafa sana waraabame. Isinii galee viidiyoon sun illee gaafa sana waraabame jechuudha. Uffanni isaallee wal fakkaata. Sana yeroo ala deemnu waraabne, isa kana immoo yeroo manatti galle waraabne jechuudha. Uffanni keenya tokko hundi isaayyuu tokko garaagarummaa qaba. Kanaafiyyuu kamisaa asitti jimaataa asitti waraabame viidiyichi. Ergasii eebba kitaabaallee deemnee guyyaa sakaanis viidiyoo ishee faana hojjennellee isin bira gaheera. Sanbata ganamaan illee wajjiniin ciree nyaanneetu daabboo gogaa nyaachaa innaa oolillee argitaniittu. Walumaa galatti jechuudha baay'een keessanuu hubattaniittu warra hin hubanneef jechuudha. Wallallee haasaadha. Piraankii isin gochuuf ture. Diraamas miti, piraankiis miti, yaada keessan hubachuuf kan akkas goone. Maalluun jedhu, maalnuu barreessu, otoo nuu wallallee akkam jedhu yaada isaanii ilaallaa jenneerra. Maaliif baay'een keessanii hiriyummaa keenya jaallattaniittu. Hiriyummaa keenya baay'ee jaallattaniittu baay'een keessan. Kanaafuu warreen hiriyummaa keenya kana jaallattaniitti gammaddan kun otoo wallallee
maal jedhu utuu wallolle maal jedhu jenneetu viidiyoo kana isin biraan geenye jechuudha malee Liishaan wajjin hin wallolle wanti walitti nu buusus hin jiru utuu ta'eeyyuu warra haadhaaf abbaarrayyuu kan nama danda'e waan hiccitii baay'ee walii dhoskee wal danda'uyyuu hiriyaadha sin jedha. Haadhaaf abbaarra hiriyaan waan baay'ee walii dhoska jechuudha. Waan baay'ee waliin hojjeta oskaatte jechuudha. Namni abbaasaa haadhasaa sodaachuu danda'a manaa bahuufiyyuu hiriyaasaa garuu hin sodaatu. Waan hundumaatti himeetu iddoo fedhe dhaqee deebi'uu danda'a jechuudha. Kanaaf waan akkasiis jira jechuudha hiriyummaa keessatti jechuudha. Irra walii dibanii walii dhoskanii bakka biraa yoo isheen deemtellee bakka biraa jedhanii himanii namatti jechuudha. Akkanaan waliin adeemuun hin danda'ama isiniin jedha malee maaliif baate maaliif seentee hin jedhamu. Ta'us otoo deemtes otoo baates iddoo na dhoskitee deemtu tokkollee hin jiru natti himtee deemtis yoo turtes natti himti bilbiltee yoo wanti rakkoo uumame hundumaafiyyuu natti himti waan ta'eef lolli hin barbaachisu ciqiqiqeen hin barbaachisu jechuudha. Seen galamti kanaafuu haadhaaf abbaarrallee hiccitii kan walii dhoskee wal danda'u hiriyaadha isiniin jechuu barbaadeen. Hiriyaan waan baay'ee walii baata, waan baay'ee bira wal dabarsa, hiccitii baay'ee walii qaba, waan baay'ee walii dhoska. Haati abbaan garuu bakka haadha abbaa waan ta'aniif ilaalchi isaanii kan biraadha. Onneen isaanii waan hundi isaanii kan biraa waan ta'aniif isaanis kan biraatti haala kan biraatiin tiriit godhu yookaan ijoollee isaanii ilaalu. Hiriyaan garuu haala kan biraatiin isiniin jedha. Hordoftoota YouTube kiyyaa warra gaaffii isinitti ta'ee fi viidiyoo gabaabduu kana isin hojjedhe isin biraan ga'ee yoo wallollee walumaan jirra walii bilbilaa jirra. Hin dhuftii gidduu kanas jechuudha. Gaafa dhuftuu isinitti himte jechuudha isheen waan hundumaa jechuudha. Bye bye.